وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيء أريا يرونين دوفيا موتيه. وعليكم السلام أرميتو سيادة. واتو تيدو بينا. رواتو تي. सब बूढ़ गया हमारा सब बूढ़ी आगे सब बूढ़ आया अने भी फेंका نمو ياددا بكا خلي تلامني ياددا ريكول جانيني remember yaadachuu ayyee arra warri khalee nuun galle jee arra qajeelotti inshallah isiniifin galchaa yoo rabbi jedhe qalbii ajaa'ibaatiin na hordofa qalbii rahaa takkaan na hordofa laal akka idaatti nu jabaataa osoo ta'in arra nuuf laaffataa inshallah ide xiqqollee taatu karaa qabannee arra qaceelloon nu gala jaati sammuu teessanitti himaa inshallah yoo natti ulfaata jette namuma baaldii bishaanii hojii sira kaaye dubartii dhiiraafoo namuma maal gurbootaa fi harrumaa harree fuudhee irra kaaye harraan tana ni na hafa jeetiin keessa beektaa dura ooyiruun jiru silaa ooyiruu jiraadde akaafaa qabaaddeetiin isin duratti ol ba'a way carraa kiyya way carraa kiyya egaa hamzaa wal qabsiistuu finee jirraa arra hamzaa cittuu hamzaa muraa murtuu hamzaa cittuu cichisiistuu hamzaa ifiifis kutaa taate sagalee dubbachiiftuu arabaa gabaabduu kuttu daranaa sagalee dubbachiiftuu arabaa sadeen fataa kisraa fi dummaa hanquma duraan harakaa yookaan sadarkaa isiin qabduu murtee dhabamsiisti numaatu way gudii ganda sadii jeen bismillahir rahmanir rahim الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بلين إسلاما عندي رالاتي كاغدان ورين سجنتا وروفا بيجي إسماعيل الشغبرتي وردفتن أكم نجيا فيا كبدني أني فيان كبخونو جيرا خونو الحمد لله إسينو كم نجيا نولتني ani taa'uttiin ejjuttiin jira isinoo seenu jirtani egaa darsii teenyaa tan hurufaa tanarraa bakka edatti dhaabnee irraahi eegallaa achirraa tattesanitti aanuu miti eda murtuu maal murti kajoo irratti dubbachiiftuu arabaa hamzaan suknaa qabdu dubbachiiftuu arabaa ni murtee gabaabsiti jenne murtee cirtee gabaabsitii sagalee dubbachiiftuu
dubbachiiftuu gabaabduu ifiifuu gabaabduu kataate daranaatu murtee bakkaa baasti jennee haya egaa amma kallattii gara darsii deemna. Gara darsii deemna. Halee bakka itti dhaabne quraana keessaa abu gaameen gurguddisaa hoo harki kun walii qalam biiriin kasabu jiraan ibsaa harki xiqqisuma na fedha xiqqeessuma na fedha mee akka isaanii akka jara keetii mul'attu guddisi qaayaa osuma ilaalishoo. Ni mul'ata gaa? Ni mul'ataami? Ni mul'ata moo mul'atu? Gaara mul'ataa hurree uffataa jeen. Maarree guddataa jeen. Ni mul'ata? Baga gammaddan boo an silaanaan jechuu qabdaniimi konguraajila ayye gaafa kaani beeyta wayna yaadachiise konguraajuleeshin dii nama hundaanu jettee wayna yaadachiise gaaf tokko beeyta hiriyaa keenya tokkootu kolleejii eebbifamaa jechuun isa nama ollaa ganduma keenya sagaleen isi mul'atti inni dhageessamtiimi eega mul'atti sagaleen okkami ni dhageeffamti sagaleen tiyoo ni dhageeffamti qoy ogni khafaf na ta'u jira Muhammad Abdurrahman Muhammad ayyee congratulation jije ayyee congratulation maaliin namuu dhagee jira arkee jira maashaallah galatooma gaafa kan beeytaa nama shari'aatu koompitara barateeti eebbifamanii namni san koompitara barataniiti eebbifaman egaa oguu namni kun kolleejii baratee maal je'ee baratee eebbifame maal jaaniin congratulation konguraa yaanii beete hatabbichi gubbatti congratulation jaanii katabanii gisee namni dhaqe waa qabatee dhaqe konguraa jaan beeta kiyyaan tokko akka kiyyaatti hafaa fannisee dhufeessaa ara sagalee nagam nataa isa lelabu tadabir akakiyya wale baadiyyaa akafa darbee dhufeensa kongiraa jeeniin jaaniin beekte kiseedha kongiraa jaaniin maal jeeninni wanta qabeeti dhageeti ilillii qabatee dhageeti gogiraa jeen ummani kongiraa jaami inni gogaraa jeen gogaraa ni beeytani gogaraa waan dhalaan huccuu qoloo jalaan uffattu waan akka gurdii jalaan maali wusxilibsii maarree gurdii jala warri magaalaa wusxilibsii uffataami warri baadiyyaa saddeetaa fi maarree jalaanii huccuu qoloo jalaanii gogaraa uffata huccuu mudhii gadi tan haadaan maali qilxaafa maal jaanii sanii walii hidhatan dhaqee maal jeen gogaraa jeen dhalaa beektaa namni san dhalaadha hadiiraatu jeen ammoo tar'ee bifamte san dhalaadha odo abalu gogaraa jeen baga gammadde gogaraa jeen
dubbiin hin galleefi hay na arrabsu jira jetteetuma magan wanni beeyne nama beeyti jaarii bar waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh dhiyaadha wee jaayibaar kanuma kayyaati anuma beeyta ana kanaatu dhamaa beeytee dhamaa akka garin qabne kan wayyaa takkisee ayyee hawwiin koo jannata maal jette waalaikum salaam dhiyaadha ayyee dhiyaadha egaa darsiin teenyaa har'aa bakka kaleetti dhaabnetti eegallaa qabxiin waa'ee kanarratti dubbanne qabxii waa'ee kanarra dubbanne hamzaan tun cittuudha ayin irraa cittee baatee ammas cichisiistuudha yookaan hamzaan aliif gubbaa irratti eegarutuun muraadha ifiisiitiifis muraadha ayin irraa muramtee baatee hujii ishee keessatti ammas delegaansiitiis yoo suknaan isii gubbaa dhufte haala kamiin kalee bareessinee jira yoo suknaan isii gubbaan dhufte sagalee dubbachiiftuu arabaa gabaabduu sadeen walqixa murti maal jenne hamzaan cittuu gubbaan hamzaan cittuu yoo suknaa qabaatte yoo suknaa gubbaan qabaatte dubbachiiftuu isii duraan jirtu sagalee dubbachiiftuu isii duraan jirtu fataa ta'uu kisraa ta'uu dummaa ta'uu walqixa murti bakka nama qooddi jenne wanta kakaniin kalee fakkeenyaaf kana dubbadheetiin heera isiniif himaa tan sakandiitti deebina kana dubbisnu yoo kanan qabaanne alif kisraa qaaf suknaatii fi raafataa yoo walit dubbisne iqraa jenna iqraa jenneen deedeessinu iqraa hin jennu iqraa jenna iqraa ni dhageessan iqraa yoo hamzaa suknaa qabdu dhufte hudhaa goona waan duraan iqraa jennu amma iqra jenna iqraa jechuufi iqra jechuunatti oo sagaleetii akkamna gootan qoy sagaleetii dubbachuu dadhabeera yoo waan kana hamzaa suknaa qabdu hin qabaanne dubbachiiftuun fataatun orjinaalaa akkuma jirtu ta'e si haadhoodha kuudhaas ittiin goonu iqraa jenna iqraa yoo dheersine iqraa yoo dubbachiiftuu lama taate yoo dhaabaa yoo akkana taate iqraa jenna yoo fataa qofa qabaatte iqraa jenna iqraa yoo hamzaa suknaa qabdu fataa duubaan jirti dubbachiiftuun fataa tun oguu dubbisinu iqraa bika duraan jennu iqraa jenna iqraa hayyee hudhaa goona kokkee irra qabna dubbachiiftuu fataa tana kokkee irratti qabnee ukkaamsina huuneeti qabna irraan deebi'a fataan dubbachiiftuudha aada yoo hamzaa suknaan qabaanne iqraa jennee dubbisna iqraa jenna waan hamzaan suknaa dhufteef jecha dubbachiiftuu isii duraan jirtu gabaabdu taarabaa tayyannuun tun iqraa tayyannuun tana walqixa dhoone sagaleesii akkam goona waan duraan iqraa jennuma iqraa hamzaan tun dura waniin jiru isinii galee tartiibaan suutatti isinii
tartiibaan suutatti isin hima. Tartiibaan suutatti isin hima. Tartiibaan suutatti isin hima. Irraan deebi'ee takka maashaallah. Maaltu kofla? Maaliif koflu jirtan? Ana moo nama biraa koflu jirta? Moo koflaree fuutisa? Waan duraan na hordofaa. Yoo hamzaan fataa dubbachiiftuun a tayyannu jira. Akka amma dura seera laalletti, seera dubbachiiftuu oguu laalletti, aliif dubbachiiftuun a jennutuun ulaagaa afur guutuu qabdi jenne. Takka hidhiin banaa ta'uu qabdi. Na hordofaa sirritti. Qalbiin na hordofaa. Waa lama waan bishaan bar bishaanii dhaabaa gaawoo amma fardiin yoon haftee faftee tees rabbi qabdanii hayyee qabxii ajaa'ibaatiin isinii maalaala. Asitti hamzaadha suknaa qabdi. Dubbachiiftuun isii duraan jirtu fataadha. Sagaleen dubbachiiftuu fataa qubee dubbachiiftuun arabaa fataan sagaleen qubee laatiin. Dubbachiiftuu qubee laatiinitti tana goona takka. Dubbachiiftuun tun tajennuun tun dubbachiiftuu sababni itti taate ulaagaa afur guutti jenne. Qubee afaan Oromoo irratti kalaalle sagalee gaafa sagalee qubee jenne. Kunis akkasuma hayyee takka dubbachiiftuu tana oguu dubbisnu. Hidhiin banamuu qabdi. Hidhii fi wanni biraa wantuu hin qabdu. Takka hidhiin banamuu qabdi. Lama ilkeen banamuu qabdi. Sadii arrabni bakka jiru taa'uu qaba. Afur sagalee baa malee afurriin ba'u. Hayyee qubee afaan Oromootti seera qubee afaan Oromootti ulaagaa afuriin jee hidhiin banamuu qabdi. Ilkee fi hidhiin arrabaa fi hidhiin waa takka illee banaa taa'uu qabdi taate jennee ilkeen banaa ta'uu qabdi. Ilkeenis waan biraan tuutu akka banamtee jirti. Arrabni bakka jiru taa'uu qaba. Fuula duraanis eegamu duubaatiin sagalee ba'uu qaba malee afurii ba'uu qabu. Dabalata harfii arabaa irratti dabalata tokko qabna. Harfii arabaa irratti dabalata tokko qabna. Qubee afaan Oromootti seera qubee afaan Oromootti qubeen takka dubbachiiftuu jedhamuudhaaf waan afreen kana qabaachuu qabdi. Qubee arabaatti afreen kana biratti takka daballa. Waliigallaa dubbachiiftuu arabaa fataa kisraa dummaa akkasumatti ammaas qubee 28 keessaa aliif sagalee dandeesse gabaabduu takka qabdi jenna. Dubbachiiftuu arabaa ulaagaa 5 qabdi. Qubeen takka dubbachiiftuu ta'u. Shanaffaan kokkeen bakka jirtu irraan sossootu. Kokkeen gubbaa ta'u, ta jidduu haa ta'u, ta jalaa bakka jirtu irraan sossootu. Kokkeen jalaa silaa hin sossootu, ta gubbaatii fi ta jidduutti sossoa. Maal ni ilaalla? Kokkeen banamuu qabdi. Qoonqoo yookaan laagaan yookaan kokkeen laagaa jettanis ni ta'a, qoonqoo jettanis ni ta'a, kokkee jettanis ni ta'a. Kokkeen banamuu qabdi. Dubbachiiftuun arabaa ulaagaa 5 kana guuttachuu qabdi. Qubeen dubbachiiftuu arabaa ulaagaa 5 kana guuttachuu qabdi. Qubeen dubbachiiftuu afaan Oromoo 4 kana guuttatti. Dabalata qubeen dubbachiiftuu arabaa kana guuttachuu qabdi. Waan kana ta'eef aan
hogguu aa jennu na hordofa. Aa tana qubee afaan oromoo hogguu jennu aa inni ta'e banaa aa ilkeen ta'e banaa aa armii bakka jiru sosoo aa sagalee baa aa hin jenne aa hafuurri hin jiru hafuurri tokko hin jiru. Shanaffaan harfii arabaa fataa tana ta'uudhaaf kokkeen banaa jirti. Kokkeen hin cufamtu hin sossotu maata kan taatu. Ta gubbaattis ta'e ta jidduu ta gubbaa gujenne kokkee jalaa kokkee jidduu kokkee gubbaa harfiin asii uumamtu aynii fi alii fi aynii fi laallee jiru duraan. Kana dura bakka qubeen arabaatti uumamtu jennee laallee jirra. Amma dura laallee dabarsinee jirra. Eegaa kuni arraba kuni afaan keessa ayyee kokkeen laagaa gama jalaa hamzaa tun aliif maatii aliifi asitti gizee sukunaaf inni maaliif kana aliif bakka buusne maaliif asin godini hajannee laallu hamzaa fi haan bikasaan ilaalla amma waa'ee sukunaa laalu jira. Asin gubbaadha kun cufamuu qabu. Arrabni keenya gama duubaa kokkee gama afaan keessaa gama gubbaa ergoo gama gubbaatiin wal tuqee ukkaamamuu qabu. Akka jennutti yoo jenne haa uumuudhaaf hafuuraatu asitti magaa kun wal tuqaa. Kanaafuu dubbachiiftuun ulaagaa kanaas hir'isuun qabdu. Kan lammaffaa jidduu tanatti kokkee wanni jidduu tan liqimsituutun as xuuxee as hin deebitu. Bakka irraan sosotu akkana taa'uu qabdi. Dubbachiiftuu ta'uudhaaf hafuurii ba'uu qabu. Hayyee amma wanni kun amma dura laallee jirra. Isinii galee isiniin gallee miti wanni dhimmi kiyya amma. Isinii galee isiniin gallee miti. Kan amma dura laallee jirra. Hayyee eegaa kana qabachuu qabdanii hatti aanu ulaagaa shaneen guutuu qabdi jennee qubeen arraba. Hayyee fataan dubbachiiftuu aati qabdi jenne ammaas dabalata. Kisraan dubbachiiftuu iitaati. Kisraan dummaan dubbachiiftuu uuti taati. Suknaan maal taati? Amma dura qaraatanii jirtanii umaa viidiyoo boodarra deebitee viidiyoo irraa barreeffachuu dandeessaa. Umaa rakkoon qabu. Viidiyoo irraa barreeffachuu dandeessaa. Fataan dubbachiiftuu arabaa gabaabduu aa taati. Kisraan ii taati. Dummaan maal taati? Dummaan uu taati. Suknaan maal taati? Sagalee ni qabdi. Suknaan sagalee ni qabdi. Boca siitii miti. Boca suknaan tun fataan sagaleen sii aadha. Kisraan sagaleen sii iidha. Dummaan sagaleen sii uudha. Suknaan sagaleen sii maali? Sagalee ni qabdi. Sagalee yoo qabaatte takkami. Suknaan tun maali? Maali hojiinsi akka amma dura laalletti? Asanali maashaallah. Suknaan moo
ayyee hudhaan taatu amma dura akka laalletti hamma dura hudhaatti taatu bakka itti ilaalluu jira amma immoo akka amma dura laallettiin sin gaafachuu jira irra butaas hin laalle ammaa miti akka amma dura laalletti fakkeenyaaf baafa taanuusaa kimbana oguu jennu baafa taanuusaa kimbana oguu jennu baa katabneeti aa qotamnee naa katabna baantun tana fataantun aatana naantun tana sugnaan waan asin nu ajejjuu jira maal jechuudha nu ajechi ammallee wal qabsiiftuu miti irra butaa miti wal qabsiiftuu miti saayilentiidha dubbachiiftuu hin qabdu jechuu jennee ilaalle amma dura shaddaa irrattis tasniim maasha Allah sagaleen gara biraa sagaleen gara duubaatti dubbifamaa kana achiin dabruu jechuudha sugnaan qubeen sugnaan irra jirtu sagalee dubbachiiftuu hin uumtuu hin qabduu hin feenuu jechuudha dubbifamaa kanarra dhaabbannaa jechuudha seera jalqabaa hamma laalleen isin gaafachuu jira baan tana dubbifamaadha nuun kun dubbifamaa naadha ayyee baafataa baa jenna baafataa baa ayyee baa fi akatam nuun sugnaa ni jennamu nuun sugnaa naa jennu nuun sugnaa nuu jennamu maal jenna nuun sugnaa na dhumte dubbifamaadha kanaafuu sugnaan tun yoo dubbifamaa gubbaarra dhufte sagaleen dubbachiiftuu dubbifamaa kana duuba hin jirtu qubee arabaa dubbifamaa kana boodaan dubbachiiftuun hin jirtu sagaleen achi hin ceetu jechuu nu kan kanaafuu sugnaan dhaamsi amma dura laalletti sugnaan akkaataa shanii laalla amma dura kan yoo yaadatan sugnaa tana hujiisi akkaataa shanii laallaan jee hujiisi ta jalqabaa takka huttuu murtuu jechuu huttuu murtuu dubbachiiftuun achi hin jirtu jechuu dabarsite waan kana ta'eef jecha sagalee hin qabdu maaliirra yoo dhufte yoo maal gubbaa dhufte qubee dubbifamaa arabaa 25 qabna alif waayii fi yaa keessaa baas 28 irraa qubee dubbifamaa arabaa 25 qabna barraa ilaa hanqa haatti hamzaan akkaan halee dubbadheetti hamzaan tun dubbifamaa qubee arabaa keessaa dubbifamaa arabaa qubee dabalataatiin jee qubee dabalataa 26 tataatu qubee dubbifamaa arabaa 25 jennee beekamaan dhaabbataan kun ayin irraa murree qubee dubbifamaa arabaa dabalataati akkuma waawii fi yaan dubbachiiftuu arabaa tan dabalataa taateetti hamzaan tunis dubbifamaa arabaa tan dabalataati waan kana ta'eef jecha sugnaan tun sagaleen dubbachiiftuu hin ceetu hin dabartu jechuu garsiisti sugnaan ayyee hin dabartu jechuu garsiisti isinii galee amma waniin hin jee isinii yoo galee natti himaa waalaikum salaam dhiyaadhaa isinii galee waniin hin jiru sugnaan akkama dura ilaalletti egaa bareeffama tokkoon asirratti erge sugnaan akkama dura ilaalletti yoo dubbifamaa mataarraan dhufte sagaleen hin ceetu sagaleen dubbachiiftuu gamasiin hin jirtu jechuu garsiisti ayyee maaliin dubbifamaa gubbaarraa yoo sugnaan dhufte ayyee hamzaa oo maal jenneen
hamzaan dubbifamaa dabalataati jenneen. Dubbifamaa dabalataati jenneen. Ayyee. Dubbifamaa dabalataati. Ohooy. Qalbiin hordofaa ammas. Hamzaan dubbifamaa dabalataati. Siin dabriin. Haya. Eega. Hamzaan tun eega dubbifamaa dabalataa taate. Yoo sukunaan gubbaan dhufte. Sagaleen cawuu hin qabdu. Moo cawuu qabdi. Yoo cawuu hin qabne yaalaamee. Yaala. Isiniif bal'inaan isiniimaa yaala shaakalli irra isiniin barbaada. Hamzaan tun dubbifamaa dabalataati. Ohooy. Hamzaan tun dubbifamaa dabalataati. Qubee arabaa keessaa. Ayni irraa murre. Yoo qubeen arabaa dubbifamaan yoo sukunaa qabaatte. Qubeen arabaa dubbifamaan 25 jennee dhaabbataan yoo sukunaa qabaatte. Sagaleen isiin ceetu dubbifamaa taateefti dubbachiiftuun sagalee san duubaan hin jiru jenne. Hamzaan tun dubbifamaa dabalataati. Yoo sukunaan gubbaan dhufte sagaleen ni ceeti moo hin ceetu? Sagalee ni qabdi moo hin qabdu? Hamzaan tun ni ceeti moo hin ceetu sukunaan? Ayyee dafaa. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Arra yoo kun isiniin galee hanqa isinii galuu takkichuma kanarra waliin bulla. Hin dabru. Maaliif? Dhimmi akkaan barbaachisaa irra qabxii akkaan barbaachisaa tun. Qabxii akkaan barbaachisaa waan taateef jecha hanqa wanni kun qaceelloo isinii galuu hin dabru bira. Shaakalaamee. Tasliim ayyee. Hin ceetu. Sagalee ni qabdi. Garuu hin ceetu ayyee. Sagalee hin qabdu. Hin ceetu. Shaakalame. Sagalee ni qabdi hafeenaati. Tasniin bar laale keetiin dura laale. Bakka Maashaa Allah. Ramaasan. Maashaallah ayyee shaakalli bareeduudha. Isin hundinuu irra tattaafattanii maashaallah iddoo galatoomaa. Haaya. Egaa kan argatees argatee kan hin argatinis hin arganne. Ayyee kan hin ceetu jee kan sagalee cinaa qabdi jee kan maal jee maashaallah mee haaya. Tasiim ayyee ati tasiim achi barbaarii na shishii anchi. Tasiim gizee hundaani achi barabbara altaami deebisaa sadii barreessite. Tasiim hay. Garuu keessaa tokkotti dhiyaatte hay an kanaan miti kanaan deebise nama duraan deebise narraa horoyeen jechuu deemtaan. Afuraffaa barreessu keetti ammas. Ayyee mee amma qalbiin hordofaa jazaakumullahu khairal jazaa. Maashaallah. Qalbiin hordofaa. Shaakalli keessan hundi sirriidha. Qalbiin na hordofaa. Arra bikkuma takkitti tanaan qaceelloo isinii ibsa. Qalbiin na hordofaa yoo isinii galuu baatees viidiyoo irra deebitanii sheer godhatanii ilaaltan. Suknaan waan takkatanii si yaadachiisu jira. Dura waan takkatanii si yaadachiisu jira. Qubeen dabalataa. Reefuun tanaaf dubbadheera. Qubeen dabalataa 20 dhifama. Qubeen arabaa 28 jira. 28 keessaa 3 dubbachiiftuudha jenne. 3 aliif waaw yaa. Aliif yoo tanillee tara meeqara deebi'eetiin dubbachaa jira. Aliif tun mataa isiitti sagalee dubbachiiftuu
tan dabartu yookaan tan ceetu aa qabna. Waaw dubbachiiftuu qubee 28 keessa dubbachiiftuu arabaati. Yoom yoo sukunaa qabaatte dubbachiiftuu dabalaati taati. Yoo sukunaa gubbaarraa qabaatte dubbachiiftuu qubee arabaa tan dabalaati taati. Yaan dubbifamtuudha. Idalee dubbadde. Yaan akkana yoo teesse dubbifamtuudha. Garuu yoo sukunaa gubbaarraa qabaatte qubee arabaa dubbachiiftuu dabalataati taati. Sagalee ni qabdi. Maaliin? Sagalee ceetu qabdi sukunaadhaan. Soozaan. Haala kanaan Hamzaan dubbifamaadha. Sagalee if dandee hin kanu. Garuu yoo sukunaa gubbaarraa qabaate ni caha. Yoo sukunaa gubbaarraa qabaate ni ceeti. Dubbachiiftuu miti. Walii galee? Yoo sukunaa tanneen waaw yoo sukunaarraa mataa gubbaarraa qabaate dubbachiiftuu arabaa tan dabalataati jennee amma dura taa'ee qalaallee jira. Yaanis yoo sukunaa gubbaarraa qabaate dubbachiiftuu arabaa tan dabalataati. Yoo sukunaa gubbaarraa hin qabaanne aliif dubbachiiftuuf dandeessa sagalee dandeessa kanniti. Waaw dubbifamaadha. Yoo sukunaa qabaanne dubbifamaa jalarra manna waaw. Yaan tuqaa lama qabdus yoo sukunaan qabaanne dubbifamaa jalarra manna dubbachiiftuu miti. Garuu dubbachiiftuu dabalataa ta'uudhaaf sukunaa qabaachuu qabdi. Amma dura kalaalletti fataawaa jiyoo dhufte fataawaa jiyoo dhufte maal taati? Oo taati. Yaan sukunaa qabdu fataawaa jiyoo dhufte ee taati dubbachiiftuu laatiin oo fi ee hogguu jaarruu laallee jira. San malee dubbachiiftuu dheertuu uu fi dubbachiiftuu dheertuu ii hogguu laallu jara lameen kana fayyadannee jira. Maaliif? Dubbachiiftuu wajjin wal qindeessineeti sagalee uumne. Yoo dubbachiiftuun bira hin jiraanne yoo fataan bira hin jiraanne sagalee hin qabdu sukunaa qabaattus. Ayyee waan kana ta'eef ammaas haala kanaan Hamzaan dubbifamaa dabalataati. Akkana yoo taa'e dubbifamaa dabalataati. Garuu yoo sukunaa gubbaarraa qabaate haala kanaan sagalee ni qaba. Sagalee ceetu qaba. Orjinaalaa miti. Sagalee ceetu san orjinaalaa miti. Liqiidha. Sagalee dubbachiiftuu kutaa liqeeffateeti caha Hamzaan. Waan kana ta'eef iqraatti deebina. Amma akkiniin jeequn isinii galee akkiniin ammaan tan asii dubbadhe isinii galee yoo isinii galee naa barreessaa takka. Akkiniin amma irraa dubbadhe yoo isinii galee waa'ee Hamzaatii fi sukunaarraa naa barreessaa yoo isinii galee. Sagalee hin qabdu ni ceeti. Hamzaan sagalee hin qabdu ni ceeti. Yoo sukunaa qabaatte. Hamzaan yoo sukunaa qabaatte sagalee hin qabdu ni ceeti. Ergisaadha. Walii gallee Hamzaan kophaasitti dubbifamaadha. Sagalee hin qabdu. Ammoo yoo sukunaa ifirraa qabaatte ni ceeti sagalee hin qabdu. Sagalee orjinaala hin qabdu. Sagalee liqeeffannaa qabdi. Ta'umnaan fudhattu. Maashaallah eega isinii galee waliigalaa jira jechuu. Eegaa obboleeyyan kiyya warri darsii tiyyatan hordoftan. Waaniin ani isinii himu qofa xiyyeeffannaatti godhaatii darsii kiyyaan akka inni barsiisu waaniin barsiisu xiyyeeffannaatti kannaati na hordofa. Gaaffiin waan kana duraa bareessitan hin qeebalu yeroo sifirraan gubina sammuu teessan banaati
waan xiyyeeffannaa ani irra kan qofa jala deema. Yoo maarree taatee bakka isaatti itti geenya uumaa. Bakka isiitti itti geenya. Ammaaf waaniin ani isiniin jedhu qofa na hordofaa obboleeyyan kiyya. Ayyee. Ayyee waliigallee eegaa warri waalaikum salaam dhiyaadha warri amma dhuftanis dhiyaadha. Ayyee haala kanaan eegaa haala kanaan waliigalle eegaa asii achi waliigalle iqraatti deebina ammaas. Iqratti deebina san dura Hamzaan suknaa qabdu. Qaceelloon naa laala. Hamzaan suknaa gubbaarraa qabdu. Bakka bu'aan isii mallattoon yookaan bakka bu'aan isii hudhaadha. Bakka bu'aan Hamzaa suknaa gubbaarraa qabdu sagaleen Hamzaa suknaa gubbaarraa qabdu sagaleen Hamzaa yoo suknaa gubbaarraa qabaatte sagaleen isiif kanninu dubbifamaami sagaleen isii kanninu hudhaadha. Qubee afaan Oromootti isin deebisa. Gara qubee afaan Oromootti isin deebisa. Eegaa amma dura isin himeetiin jira. Qubee Arabaa tana harfii Arabaa tana ogguu barannu qubee afaan Oromootii wajjin waliin madaalleetii baranna akka isiniif galuuf. Yoo qubee afaan Oromootii wajjin waliin madaaluu hin dandeenye qubee afaan Oromoo sirriitti hin beekne isin rakkisuun mala maashaallah. Hamzaan suknaa qabdu bakka bu'aan isii hudhaadha. Hudhaa. Kanaafuu iqraa jennu kana kun hin jiru jenna. Kun hin jiru. Laalaa qaceellotti ammaas. Sagalee akkatti dubbisnu laala. Arraan tana kanumarra oollee bulla. Daqiiqaa meeqaan qaba yaa'u? Daqiiqaa 8 qaba. Qaceelloo daqiiqaa 8 tana keessatti waan isin himu qaceelloon hordofa. Akkaataa sadittiin isinii barreessa. Iqraa kana sagalee baasuudhaaf akkaataa sadittiin barreessa. Viidiyoo boodarraa barreessitan waliin barreessitin. Ayyee. Takka. Lama. Tay argan. Sorry. Sukunatti jiraata fataa yoo miise. Ayyee akkaataa sadi jirti barreeffamni kun akkaataa sadittiin barreesse. Dura sadeenuu aliif kisraati. Itti aantee lammaffaa akka jirtu sadeenuu aliif kisraa. Lammaffaan qaaf sukunaa. Sadaffaan raafataa. Afraffaan kanarratti aliif takkaan ite. Aliif tana. Dhaaba. Asitti
أيه تنقافا مدلل أيه أسيتي ألف سكنا همزة قبدو في سكنا تكبارا قبدوني دي أيه خنا قدو بسنو إقرا خجنو خنا دوبا تشيفتون عربا فتاة كجر خلما فا دوبا تشيفتو عربا فتاة في ألف جرا دوبا تشيفتو آلما قمنا دوبا تشيفتو آلما قمنا أنا قاعد تريمي أو يخاو غرانغا شافا غرانغا شايي أكا ترتيبان ديمتي ترتيبان سنگر سيسا تكفى رتي أنت كفى ما شاء الله أم خالد بريشتي جزاك الله أنت كفى فتاك أبا إقرأ أوهوي فتانتون دراتنا أليفتون دبتشيفتو عربا قبي أليف سجلت جتو قبديني إقرا جنان إتيانسي فتاكو فقبدي أليفين قبدو مال جنة بريسينا دبتشيفتو تكا قبنا لا إقرا واني براتشو جرو أما واني فكينيا كانو جرا فتان أليفتون اسكيسين جرتو لما فارت أليف وان جري دروب قول أليف كيسا دبا هم بسنجر لما فارت وان كانت ايف دبتشيفتون بودر جرتوتون نهايني أبناف سلفا أكا جرتو جر لما فان دبتشيفتا كايني دي إقرا جنين إقرا جنين دبسني نيري رسيني حركة لما يوخاهو سكندي لما ديمتي توني سكندي تكا ديمتي هوني إقرا جنان إقرا أيه خمسة دفا قبيت أنا كوبي قونا لا وني ناور دفتر أليف كسرا إين قودي قاف سكنا أنا قفان قودي را تانا قوديتين فتا قودي أليف تانا تانا قودي أيه هونيس كوبي قودي أليف إيدا قاف سكنا قاخنا ران راغنا فتانتون أليف كانتاتي ني كانتاتي هم أليف كوان جريتشا إقرا جيتين كتبي تكفان كوبين قرماس أليف كسران إيتاتي أف سكنا قفتاي دبتشيتون دبرتوها دبتشيتون إنشأتو سجلين كم تجني سكنان أسيج دبتشيتو وان جريتشا إتياني ما تتيانا رادا دبيفا ما رادا إتياني مالي فتادا همزان سكنا مالي جني همزان سكنا قبدو مالي جني همزان سكنا قبدو مالي جني ما شاء الله دفا قاو أكتي دبسنو أما بودا أكا ولي سيني سنتررتين سيني مجرى همزان سكنا قبدو مالي سغلين تي سمبرن كيني همزان سكنا قبدو تون مالين جيبر ريسمان تنا بكبوانسي سغلين إن قبدو نيج إيتي جنمي تقامت عائشة ما شاء الله هندية حسن علي سمية وردفتو ما شاء الله هوداد همزان سكنا قبدو هوداتني جني هودا إيسا كينيا را فتا دبتشيفتو فتا تنبودا مالتو جرا هودا جرا akkana jechu kanaafu kan oguu dubbisne tadhaabaa qabdu oguu dubbisnu iqraa jenna iqraa dheeraadha iqraa haddaanu lamaffaa kana
اقرأ اقرأ جنة اقرأ اقرأ تصدفى اقرأ 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 جنة أجل نردو فإيران ديبيا إيران ديبيا أنت كفا اقرأ حركة لمان سكن ديلم اقرأ اقرأ سكن ديلم أنجي اقرأ سكن ديلم يجون بكرة قلتي دي تاكا لاما بكرة قلت تاكا لاما سدي جتون اقرأ سكندي اقرأ سكندي لم تنمو سكندي تك اقرأ 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 جن خان سدفا تهودا قبضو تمال قونا دبتشيفتو آخنا والكتا لوينا خطو واني جنين افساني مرتو واني جنين افساني سغالي دبتشيفتو فتات والكتا مري سكندي تكتيرا والكتا مريتي مايكرو سكندي شنتم قولي وقال كنا سكندي تكا قول خنا فوقو دبتنو اقرأ اقرأ جنغان اقرأ اقرأ خنا جتشون kokkeen teenya iqra kokkeen gama gubbaa liqimsituun gama gubbaa qabdee dhaabbatti qabuu qabna sagaleen akka kanaatti iqraa jettee bahuun qabdu iqraa jennee iqraa akka jennu bikka silaa iqraa jennee guututti saganni takka baasu waan huuna qabnee ejjinaan iqraa 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 jenna kan iqraa jennee mi kan iqraa jennee dheeresina kun ammoo iqraa jenne kunoo iqraa hudaadha huuna jechuudha waan huuneef jecha sagaleen dubbachiiftuu guutu silaa akkam baane qabnee ukkaamsinee hambisne jechuudha isinii gari jetti yaada inshaallah سدفاهم أيه أما وانو ماني سنين جي قفا نوردو فانجي خسدفا مالي فكران تاني مال وجين سيغنا نمني خسدفا ما فكران تاني خجيتي وجي مناتي سيغنا هاتي خباتي تتي خسدفا قن مالي فكران تاني خسدفا قن مالي فكران تاني sababni ta'iniif barnoota amma dura hedduu dabarsineef jecha dubbachiiftuu dheertuu dubbachiiftuu gabaabduu hudhaa sukunaa shaddaa waan laallee jiruuf jecha viidiyoo amma dura deebii ilaali deebisaa ibsa bal'inaan argatta kanaafuu yeroo sanitti gubuunfadhu ani amala kiyyarraa waaniin sagantaa dabarsee keessaa gaafatan riifaransii katabaaf akka doktarii gizee uumitiirra guddate hospitaala kana dhaqaate akkasitti hakima Ameerikaa egaa maal erga jiru sababni hin ta'iniif yoo darsii amma dura fataa kisraa dummaa itti ilaalle sukunaa fi shaddaa itti ilaalle sagalee qubee arabaa dheertuu fi gabaabduu itti ilaalle irra deebii ilaali bal'inaan sii gala kanaafuu yoo ibsa bal'inaa habiraa barbaadde gaafa maddaa seenne ilaali yookaan darsii hogguu fataa fi kisraa fi dummaa hamzaa wajjiin keenyu irratti deebisaa argachuun mala hedduu galatoomaa ayyee
kanarratti itti gaafatamtu. Ayyee maashaallah waaniin arra isin barsiise kanarraa waaniin arra isinii hime kanarraa wanni isiniin galii yoo jiraate waaniin amma hamzaa sukunaa qabdu qofaan dubbadhee hamzaa sukunaa iqraa qofarra rarraanee ammallee irra deebi'eetiin boru hudhaa qabdii sagaleen oguu iqra jennu sagalee akka jennee aayin sagalee aayin sagalee tanaa hojii walitti fakkaatti iqra jennee akka nama aayin jee taate maaliif taate boru laal maaliif sagalee akka aayin qabaachuu gara kanaatti jallisne hudhaa maaliif kannineefi sagantaa boruu laallaa iqruma kanarra deebine iqruma irra deebine eegas booda eega iqraa kanarratti hubanne booda jechoota biraa hedduu fideetiin sanirratti xiyyeeffannaa goone isinii galee moo isiniin galle eegaan hubadhe booda gara itti aanu dabarraa jazaakumullahu khairal jazaa saantiyyaa dhumtee jeeti yaadaa eeyoo daqiiqaa 5 dabarse egaa ilaan qaammaa naa hojiin turuu keessaniif hedduu isin galatoonfadhaa rabbi isinaa jaalatu yeroo teessan tagubdanii teessanii akkanatti naa hojiin ifaajjaa jirtan kana rabbiin warra naa jecha kiyya barachuudhaaf jecha if qabdaniiti hojii ka qabdan ka dalagaa qabdan ka haja adda addaa qabdan hajaa teessan duursitanii dhimma diin kiyyaa warra duursee jee rabbi jaalalasaa ammaa fi akhiratti isiniif haa kennu nagayaan naa jiraadhaa isin hundaa'uu isinillee rabbi isinirraa jaalatu isiniisaa jaalatu maashaallah egaa namoottiin haareenni maal siin jetti tasniin maal jetti feenaatiin ayya inshaallah sagantaa boruutii walitti deebinaa nageenyaa jiraadhaa wassalaamu alaikum san duratti warri galiniif qaceellotti isinii gale jeetii yaadaa qaceellotti isinii gale jeetii yaadaa tara takka kana irra deebeeti isiniima kun isinii gale jeetii yaada qabxiin eda barreesse ta'e dalaallesan yoo kalee irra deebitanii jiraattan maashaallah kanaas tara takka irra deebi'aati kan boru darsiitti aantu yookaan tan boru laallu inshaallah akkaan na gargaartan jeetii yaada maaliif osoo ani gaaffii tiyyan gaafanne akka duraan bartan sanitti gaaffiin silaa gaafachuu deemu if dura naa deebistan jeetii yaada inshaallah kanaas takka irra deebi'aati labbi godha irra illee fiidan irra deebi'aa laalaa jazaakumullahu khairal jazaa nagayaan naa bulaa wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh